السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا كبجمتوا في هردفتوا تشانل الرقدة تيو بكم جرتني تنجين ربي قدان إسن هذا كبو عرس دي بنيجي رجعت هنگة الروس الدم بني كان أكم أرجع جرتن فيديو أرجع جرتن كان الرتي مجلس فدرالي إثيوبيا كان ممثل منستر أبي أحمد مودة تريت كلاشني أرا جيتشودا يروجر كاباتيف غرام مقالة شاشمني رفون داونا أدا جيساني جرو سجنتا أشرتي كوبايرتي namoonni hedduun kan hirmaatan akka Sufiyaan Usmaan Dr. Jaylan Khadiri fi namoonni beekamoo ta'an hedduun irratti argamanii jiru akkasuma godinoota garaagaraa godinoota Arsii magaalota jala jiran hedduu keessaas dhufanii argamanii jiru akkuma argaa jirtan sagantaan tartiibaan wal duraa duubaan itti fufee jira ergaan keessummoonni kennas dhufanii jiru kuno akkuma beekamu simannaa kanarratti uummannis kuno mirgo argaa jirtan kana kenneefi jira korma jechuudha korma argaa jirtan kana kennanii fi alhamdulillah ummanni muslima gammachuu isaa ibsatee majlisni harka ilmaan dhumuutti akkasuma harka muslima ahla sunniyootaatti deebi'uun alhamdulillah hedduun gammachiise kunoga kormi isin argitan kun alhamdulillah kan ummanni kenneef jechuudha akkuma argaa jirtan ammas sharaa jalatti Dr. Jaylan faa Sheikh Haji Ibrahim fa akkasuma itti aantuta isaanii tartiibaanii kunniin immoo akkuma argaa jirtan qoriiwwan gabataa midhaan kan isaaniif dhiyaate kan marqaa kan aannanii akkasuma kan bachoo kan miciira jechuudha aadaa Arsii kunnis dhiyaatee fi jira keessummoonni akkuma beekaman kuno sharaa jalatti argamu sharaa jala jiru azala warri jiran Sheikh Abdullah Biftuu faadha Haji Yusuf Ciroo dabalatee sheekotiin gurguddoon alimman dhufanii jiranii akkasuma dabalataanis bulchiinsi magaalaa Shaashamannee irratti hirmaachuudhaan sagantaa kana akka haala gaarii gaggeeffamu nu godhuudhaaf obbo Shukrallah Absumaan galatoomfachuu barbaanna haala ajaa'ibaatiin haala dansaa ta'een sagantichi gaggeeffamee jira asmaan warroonni karaa chaanala Rawda Tube daawwachaa jirtan chaanala Rawda Tube subscribe gochuudhaan nu cina dhaabadhaadha akkasumas alimni halqaa kitaaba barsiisan magaalaa Shaashamannee keessatti Sheikh Habib Leencaatis kan dubbataa jiru ammaan tana isaanii garanatti immoo akkuma argaa jirtan qammasiisaa waan jedhamu yookaan dhamdhamsiisaa jiru micciirraa fi waan garaagaraa Qamar Hussein fa Dr. Jaylan akkasuma Sheikh Haji fa argaa jirtu durateessitoota majlisa federaala Itoophiyaa jechuudha pirezidaantota akkasuma wal dubbisaatis jiru akkuma argaa jirtan kana fakkaata gaaf qophii guyyaa ardaa haala ajaa'iba ta'e kanaan gaggeessaa oolanii jiru kabajamtoota keenya amma sagantaan dhamdhamsiisaa akkuma itti fufeetti jira ulamaa'otaa fi akkasuma durateessitoota pirezidaantota Oromiyaa akkasuma kan Finfinnee kan magaalaa Shaashamannee dhamdhamsiisaa jiru Ustaaz Qamar Hussein akkasuma Dr. Jaylan Sheikh Jamal fa Sheikh Abdullah Biftuu fa akkasuma Haji Yusuf Ciroo faan asitti argamu gara duubaatiinis alimoottan bebbeekamotu jiru akkuma argaa jirtan Ustaaz Qamar Hussein kuno fal'aanaan Sheikh Hussein Sheikh Muhammad Amin Abati Sufiyaan fa dhamdhamsiisaa jiru Sufiyaan fa argaa jirtu jechuudha akkasitti dhamdhamsiisaa kana itti gaggeessaa jiru egaa akkuma argaa jirtan gara isaan kanaanis itti aantuta pirezidaantii federaala Itoophiyaa dhimma majlisa kan ta'anii fi akkasuma Haji Yusuf Ciroo faan ustaazni keenya beekaman akkasuma alimtan beekamuun karaa achi anuuf karaa isaanittis sagantaa kana gaggeessaa jiru alhamdulillah hedduu gammannee jira akkuma gammachuu qabnu isinis warri daawwachaa jirtan hin gammaddan jennee abdii guddaa qabna argaa jirtu akkana fakkaata gamanaayis Sheikh Abdullah Biftuu nasiihawwan garaagaraa nasiihanuudhamaa jiru nasiihaawwan garaagaraa gaggeessaa jiru ergaan kun immoo sagantaa simannaa deeggarsa magaalaa Shaashamannee fi manni marii musliimota godina Arsii lixaa majlisa federaalaatii fi majlisa federaalaatii simannaa taasifamee jechuudha akkas jechuun dubbata asumarratti godhamu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق